Rahmatullahi barakatu akkuma asirratti agartan kana kanneen pilaanetiidha. Tunis lafaa akkuma agartan kanatti pilaanetiin kan deemu counter clockwise agartanii as gubbatti pilaanetiin kun hundinuu kan shirjaaniin aduudhaani. Aduudhaan yeroo shirjaan karaan isaan deeman counter clockwise akkuma nuti kaabaadhaan yeroo shirjannu counter clockwise deemnu counter clockwise yeroo jennu opposite sa'aan teenyatti shirjattu kana jechuudha. Kana deemu kuno akkuma speediidhaan itti dabalee jira. Speed yeroo irraa xiqqeessu kuno lafti akkana deemti. Kuno waa'ee lafaa yoo baruu feene lafti sana fakkaatti. Waa'ee lafaa kilik irra goonee lafti as jirti jechuudha. Lafa tana structure akkam akka qabdu yoo kan ilaallu yoo ta'e lafti akkanuma shape kan qabdu yoo ta'u crust mantle outer and inner outer kan qabdu yoo ta'u lafti tun keessatti maaltu jira waa'ee lafa tanaati wajji wal qabate uumama lafaa kana yoo tokkotti kun nuti warri Harargee as jirra kun xarafa kan Itoophiyaan fi Harargeen amma nuuf dukkana yeroo viidiyoo kana waraabu taphataniif asirraan dukkanatee jira amma Ameerikaa ifaa jira kun akkuma laaltanii agartan naannoon ifaan irraa mul'ata. Equatorial diameter jechuun diameteriin isaa kilomeetira 12,756 yoo ta'u maasiin isaa unit weight 6 times 10 the power of 24 kg ulfaatti. Distance from the sun distance fageenyi nuti aduurraa fagaannee jirru kilomeetira miliyoona 150 yoo ta'u rotation period 23 hour and 56 minute daqiiqaa sa'a 23 fi daqiiqaa 56tti faraqata akka shirjetti akka goommaan faraqata akka shirjetti goommaan faraqata akka shirjetti asii imala bikkatti deemsan sigeessame yeroo takkitti nitiin shirjettu daqiiqa sa'a 23 fi daqiiqa 56 solar orbit period it means orbitii sitirra nuti orbitii sitirra bikka takka haatee bikka takka deebi'uudhaaf amata takka fudhata jechuudha. Kanaatu amata takka when we say surface gravity yeroo jennu surface gravity jechuun harkisa lafaa yeroo waan takka meeshaa takka ol fuune lafa gad deebi'a. It means gravity jira jechuudha harkisa lafaa. Harkisni lafaa kun lafatti wanni irra jirtuu fi nuti akka irra deemnee sochoonee galluuf kan sababa ta'u harkisa lafaa kana. Surface temperature it means temperature environment nuti irra jiru yeroo wanna godhame jechuudha. Average isaa yeroo fudhamu degree Celsius 15 jechuudha. Yeroo kana ammaantanam surface gravity kan jennu kun lafti harkisa lafaa kana jechuun harkisni lafaa design muunummaan fedhe yeroo dalagamu harkisa lafaati wajji wal qabata keessattuu warreen injineeraa ni beekan waa'ee kana takka beekani. Surface gravity kana jechuun laftinii fi pilaanetoonni hundi kan mataa isaanii qaban jechuudha. Amma lafarraa akkanumatti ol kaanee lafa tana ji'a mataasii qabdi. Ji'a yeroo laallu muuniin keenya kun asitti argama. Jiini keenya kun structure isaa akkana. Jiini kana fakkaata. Crust mantle inner core and outer core in inner core qaba. Waa'ee ji'a kana yoo kanaa ta'u nuti equatorial diameter it means diameteriin taa waliigala 3,476 kilomeetira yoo fudhatu surface gravity isaa asirratti takka tuqaa meetir per second square dha jechuudha. Orbit period 27 day jiini guyyaa 27 shirjaa jechuudha. Rotation period 27 day dha. Means the distance from the planet keenyarra kanarra kan fagaatu kilomeetira 384,550 lafarraa fagaatee argama. Kun ji'a jechuudha. Akkasuma pilaanetoonni hedduun jiranu pilaanetoota jiran kana keessa pilaanetoonni hundi kan jiran kun kana asirratti agartan kan akkana shirja'u. Yeroo akkana shirjaan kana akkuma kaabaatti nuti kaabaadhaan shirjannutti pilaanetoonni hundinuu uumama isaatiin akkana shirjaa laala. Maashaallah. Agartanii? Laala. Guyyaa isaa yeroo isaa irraa xiqqeesse. Gartaa? Maashaallah. Uumaa rabbiiti. Hundinuu ajaja rabbii godhu jiru. Nutis akkasuma kaabaa gabbaroo osoo hin taane ajaja rabbiif godhuudhaaf. Planeetota kan hundarra kabaree dulaa Jupiter kan agarte. Maashaallah. Hey Jupiter. Came here. Ta agartanii Jupiter jedhaniin kana planeetichi guddaa. Akkami Jupiter structure isaa kana fakkaata kun akka saayinsiin keessatti atmosphere molecular hydrogen and helium qaba. Mantle isaa garuu liquid and metallic hydrogen and helium qaba. Koori keessa isaa dense solid rock dha. Garuu kanuma faranjiin hin dhayne gaa satellite dhaan detect godhee kan hundaa'u kan argatte. Faranjii jabaadhu yennaani diameter isaa agartanitu asirratti 1,442,984 kilomeetira. It means lafa tan hangam takka itti fi akka irra guddaa akka ta'e.
أركا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سجنتها بروتين واي برو يجون بلانيتو تبربادن كومنتير نوخا يرجع بود أنا تو سينما وان بربادنو